Kaayyoon ati na dhuftu yoo dhugaadhaan dhuguma rabbiitiin dhiiga eessummaa san sitti dhagahamee maqaan oromummaa san sitti dhagaa bakkaan siyaama qofa dhufu. Ijoolleen dhufee sirraa fuudhagaa. Jawaadeen barsii miti sirra dhiira. An ijoollee bar jawaadeen irraa hin fudhadha malee sirraa hin fudhadhu. Dhuga seete jawaadeen sirra dhiiraasi. Nama sirra kabajaa qabuuti. Nuti bara akka dhiiraatti mataa ol qabannee magaalaa tana keessa yaana. Hawaasa keenya bal'aa qabna. Oromoo guutuudha qabna. Jaalala Oromoo qabna. Kabajaadha Oromoodhaa qabna. Heera Oromoo gartee safuudha eegganna. Safuu Oromoon cabsinu. Ummata safuu fi heeran beeyna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota maammeedha. Akkam jirtan nagaya. Salaamanni keenya asumaan qilleensumarraan balalee lafee ittiin sinagee isin jechaadha. Sagaleeleen amma dhageessan tana Rabbi akka carraa ta'eetti anaa mana dhufee na dawwale. Dalagarraa hin amma dhufa. Telefoonni kun bu'aa ture beeki. Bu'aa ture yeroo bakka dalagaa san telefoonni haariyaa. Anis maaliif na dawwalan jeetu maal lafa dhiisaa ture. Dhugaan jalaa kaasu kunoo deemees ani bar soddaa abdii kaduraaniiti. Soddaa abdii kam sagaleen jawaatiin fakkaatu. Oduma haasawutiin zakkoo ta'uu bare. Zakkoo kunoo har'a dawwala. Zakkoon akkuma gartanitti maafiyaadha. Abbaa gartee shiraati. Har'a dhiiroo namtichi kun toobachuuf deemamu. Maaliif akkana barbaadu ilmaan dhiiroo ilmaan gartee suma taatuuf kana ni barbaadda yoo barbaadde kottu maaliif duba gartee karaa kanaan dhuftaadha. Jaraanis wal dhabnee tuqee asi keessatti amma jarrinis abdii baanii fi obboleettii isaatiis zakkoorra qabsaa'u jiran qabsoo isaaniitiitu wal afaan garagale. Tana iddutti isin hundinuu abdii qabsiisii jechaa jirtan. Amma inninis waan abdii wal dhabeef abdii kannuu ni fadha. Bidira kanallee namaan naa kannee. Eenyuati? Ani. Soddaa abdii kaduraaniif. Kamigaa soddaan abdii kaduraanii kun sagaleen jawaadee leemi. Jawaadee biyyi abbaa fedhee wanta kan siima. Ati eenyu haa maali abbaa feetu waan feete ta'iti. Yaa bokkaan siin deeti. Ani silaayisuma ijoollee sanii ta'e. Haata fiddee seeffannis. Hayyee. Haata fiddee siniffannis akka ilmaan Oromoolleen ana suuraa kiyya ilaalanii garaan hin gubannee. Iggoodha silaa. Garuu ati. Sagaleen tee zakkoo fakkaatti eenyu zakkoomi. Ani barra Israa'eli bakka hundaan sittiin bu'a. Boojinni keessaan nabbuutaa miti tiisii fi abdii akka keetii sanis barbaaduttiin jira. Barbaadu jirta? Ammaan tana waan gootu siimu? Irra naa jechuu dhufte? Ani ilaa hanqaarraan tanaa? Diinni kiyya guddaan? Hayyee? Jawaadee dhiyyeetiin firraa eegaa ture. Garuu diinni bakka hin eeggamne naa ba'e beektaa? Hayyee eenyu diinni kee dubabbaa jawaadeen ta'in gaa wanni qabsaa'u jirtuuf jawaadee lafarraa dhabamsiisuu fi wanni garaa si gubu furmaateedha. Hayyee? Namni biraa diinni kee ka jiru weessi gireetteeti. Oromoon hundiyoo sii diina taate malee sababaa kanaan. Oromoon kiyya wallaahi diina kiyyaa miti ani. Oromoo ni jaalattaa taate? Ni jaalattaa Oromoo sila? Wallahi Oromoo lubbuu xiyyeerraan jaalata. Sani kakattaa? Wallahi Oromoo dhiiga kiyyaa gad. Dhiigaa diina garree seelii dhiigaa diina garree. Duba waan Oromoon siin jettu ni dhageessa? Waan Oromoon naan jettu? Awwa isin Oromoodha warri namaa keessa jiru. Maali duba nuti? Oromeedha? Oromoo maqaa balleessan wallahi Oromoo maqaa balleessan. Sii kanu balleesse kanu akka keetiitiif maafiyaa jirtu tanaan maqaa nu balleessu jira ammayiiti. Hawaasa guutuu maqaa balleessanii. Ani Oromoo dhiiga kiyya daraniin jaalladha. Ani ilmaan Oromoo wallahi lubbuu kiyya daraniin jaalladha. Ilmaan Oromoodhaa mataa kiyya kana gubbaa. Ni galee? Ay duba jawaadee dhiisi siin jedhanii dhiisi ka. Jawaadeedha? Ka jawaadee furmaatee dhiisii siin jedhanii. Jawaadee dhiisuutii fi dhiisuu dhabaa dhimma kiyya. Oromooti miti.
Akkami dhimma keeti dhimma Oromootiin Oromoon bakka irraa dhaabbadhu sin jette kaayoo Oromoo jaallatte nama dhaabbattee cuufin sin jaa. Tasanii dhimma kiyyaan jee wallahi an Oromoo tiyyaa lubbuu tiyyaa oliin jaaladha Oromoodha. Asirratti isin garuu fi abdii fi jawaadee furmaatee haa ta'u abbaan fadheewu. Ani maaliif murteeffadhe beektaa ammaan tana? Maal murteeffatte? Wanni murteeffadhe badii balleessuu qofa. Nama lafarraa balleessuu? Badee balleessuu nama lafarraa balleessuu nan doon ilma namaa kana lafarraa balleessu rabbii guddaadha. Badee nama na dhufee garuu maqaa tokkummaatii fi siin jaaladhaa fi siin jaaladha. Awwa siin jaaladhaa ammoo hordoftanaa duraan maal hin jaalatina? Eenyufaa soorri siin jaala siin jiru harkuma seetiin si jibbaawani. Awwa udaan abbaa keessanii yoo awwa wallaahi naafiisin rabbummaa wal dura nu haafidu amma maal goota beektaan? Maaliin godha ayyee ajijaan akka nu dhufte isaa hambara ergamtu teetiimi. Awwa karaan si gabaasuu deemana dhaggeeffadhu. Ayyee. Isuma taatuuf tajawaajeen adda bujjiran sani. Baasuu ni feetaa? Maaliif hin fee? Baasuu yoo feete karaa gabaabaan siima. Ayyee. Ani yaa sheeka bira dhaqanii waan akka godhuufi. Akka waan takkanatti godhanne waan hin godhadhee jiran. Ayyee. Abbaan fadhe waan takkana godhuu hin danda'u. Wallaahi jechuun si kakadha. Rabbiin kalaqee gartee bishaan irraa gartee lubbuunatti uumesan. Isatti si kakadha. Barnuti wayisi goonaa jechuutti hin jirtu waan nama gootu tana dhiisii siin jechu jira siirii gootu tana. Siiriin godhu bara ammaa dhageessaa. Naaf amma kan itti godhu. Dhaggeeffatu asirratti. Ayyee. Ilmaan eessuma taatuuf. Jaan harkuu yoo barbaadde. Ayyee. Badala isaa waan hin si gaafadhe fiduu ni dandeessaa? Maal xalabatte? Waan hin xalabatte fiduu ni dandeessaa? Ammaallee inni haaraan hin baasu. Maal xalabatte iyya xalabadhu kaa? Akkam ijoollee baafti ijoolleen jawaatee bira jirti si bira hin jirtu? Ijoollee jawaatee bira jirtu. Bar jawaatee kana diinummaa qabeenya leechalloon haa diinuu waliin nu gootu malee hantuu biraatti hin qabne qofa beeku. Ayyee. Dhageessee lakkoo ni qabnaa jawaadeen lakkoo ni bar maal na gootan wanta kana gootani. Guyyaa tokko silaa harka keenya ni dhuftaati amma kaa akka feetiyyi rakkoon qabu. Harka keenya. Shiishee wallahi na harfee kam. An dhageessaa. Kamiila lamaan deemu kanaa miti. Kamiila afur hin deemu gartee ka ilmi namaa wanni ilma namaa ta'e sodaatu. Ayyee. Gizee laafee kana fincaan farra jira. Awwa nuti barra rabbi sodaanna malee obboleessanii rabbii gaditti wanni takka tawaa nama gootus abadan numan jirtu. Kana itti amanna nuti rabbii keenyatti amanna shirkii rabbitti hin goonu amma wanni siin jiru ijoollee naa baasuu dhufte moo fakkeenyaaf abdii si hojii jira abdii saniin maaliif hin baafne abdii gartee kakaayyoo keetirra si hojii qabsaa'u jiru. Abdii naa hojii qabsaa'u jiraami? Naa hojii qabsaa'u jira ummata faana doosan kimiyaa warraan gartee hoodhaa liqin kaayoon jeen hoodhaatu kaayoon jeen dhugusanii ida hunoo nuti si hojii irra waan takka nuffatan xixisu yaanii harakaata godhan. Si garagalan jechuu? Mala garagalan ammoo dachiin isaanii garagaltu. Hayyee amma wali garagaltan hayyee wal labdan amma hayyee maal namarraa xalabachuu dhufte duba? Saahiba na godhachuu dhufte moo maal? Lubbuu ta'eetii fi ijoollee eessuma taatuuf ta'u obboleettiin akkasii booddee sayyoo boo'insii obboleettii ta'e akkasii mararoo ta'e bakkaan siyaametti naa bilbiluu odoon ta'e yeroo barbaade siifin bilbila bakkaan siifee dhufu. Maalirra walii galla gaa namni shartii qabaachuu qaba. Ayyoo abdii naa kan nite sittiin dhufu. Anuu kasitti waliin shakkini. Bilbilli kee kanaani? Bilbilli sidda walee kokonamaati. Ittiin barbaadetti amma kutu kaameraatu waan jira ittiin barbaadetti naatti dawwala. Hayyee. Bakkaan itti siingeetti daqiiqaa hanqaan itti siingeetti. Hayyee. Sharti duba namni kun wayirra walii gala amaarra walii ganneetiin si dhufamu fakkeenyaaf maali kaayyoon an si dhufuuf maali?
kaayyoon ati na dhuftuuf yoo dhugaadhaan dhuguma rabbiitiin dhiiga eessummaa san si dhagaamee maqaan oromummaa san si dhagaa bakkaan siyaama qofa dhufu. Ijoolleen dhufee sirraa fuudhagaa. Ijoollee haala ammaan kana dubbii dheertuu hin danda'u jenna. Bakkaan siyaamatti dhufuu qofa adiin fedhaa barbaadeen. Ati moggaa ijoollee baasuudhaaf deemtu fakkeenyaaf ijoollee ni jaalatta ni jaaladha dhugaa ni baasa wooma gartee wooma xalabatan hundaa'uun hin ta'a maladha akka abdiin ta'u abdii gartee ijoollee baasuu keessa hin jiru obboleettii tiyyaasiin ajjeesii jeen anaan sin ajjeesuuf barbaadu jira jawaadees ajjeesuuf barbaadu jira an bakka sanatti imma murtii gartee heerri oromooti seerri natti muru fudhadhee obboleettii tiyyaaf ijoollee san baraaruudhaan barbaada waan kana keessaa illee walabatee ichi bahuu obboleettii tiyyaas baasuudhaan barbaada garuu ati gaa ijoollee sana baaftu gumaan mucaa fakkeenyaaf siif jawaadeen dhugaa rakkoo biraa yoo qabaatan taate dhiiga walii qabdan hadooddiin gaan dhabamtu mucaan jawaadee taa duute sani ilmoon gartee garaa baate sani gumaa siidhaa akkam gooteeti ijoollee tana naa baasuu deemta. Ati gumaatii sinneeyne. Jaartii jawaadeedhaa kan fuudhee yaanaani. Anaa bara baatee biti. Waan baaftaniif gara kaayyoo keessan hin beekne gargaarte dhugaa. Gumaa ilmootanii anaa waaniin kafalu beeka anaa sufaa hin kufaatu beeka. Ati bakkaan itti siyaametti yeroo nan siyaame fedhuu halkan ta'a fedhuu guyyaa ta'a. Fedhuu dukkana ta'a fedhuu ifa ta'a. Yeroo nan siyaametti dhufuufas irraa eeggamu. Ayyee. Garuu daandiin amma gartee ijoollee tana itti baafnu dhugaadha. Ijoolleen gartee jawaatuma biraa baati. Gumaan ilmoo isaaniitiis akkanatti lafatti nafu. Tarii maaliif na yaame sekkoon dhiiru? Abdinaa kannuufi. Abdinaa kannee akka ijoollee san baasu. Moo jawaadee wal quba qabanii. Jawaadee maaliif gartee yeroo dheertuu tana irra qabsaa'e? Waa'een dhimma tiyyaa fi tajawaadeedha. Dhimma obbolummaati malee ta'adawwummaatii mitii je. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hoottu je namtichi kun dhaqii warri jettanis mee koomentii keessanis naa barreessaa akkamittiin dhaqa yoon hafees gartee sodaataadha ni sodaattan jedhan duraanuu jara kana barbaadu jirraame anumaa fi isaatu wal faamaawu anis kophatti kottu atis kophatti suni yoo waan guggodhu taate inshallah rabbiin gartee gaa ayatul kursiyyi lafa kaaye qul Allahu lafa kaaye quraanaas firraatti qaraanes sunnaa lamaas salaateetiin dhaqa wanni gartee rabbi nan goone zakkoon tana godhun jirtu an dubbiin namticha kanaana dhibdee wal dhibdee isaanii amma isaa fi abdi wal dhabuu keessatti abdirraayi sijaa qaba xiiqii akkam qaba bultii obboleessa kiyyaatis ni diidee bultii tiyyaas ni diidee asii duraas maal jechaanii ture yoo bultii tiyya bakka deebifte hojii tarkaanfannaadha abdiis abadan gartee ganaa obboleettii tiyyaa hojii gadi hin ciiftuudha maal barbaada namtichi kun jawaadeen sunni irraa xalabachuu jiru abdi isinillee wanni jechaa jirtan abdi qabii geessiidha zakkoon ammoo wanni barbaadu abdirraa xiiqii ba'uudhaaf abdi as kennuudha jawaadeenis amma wanni dhaabbatu ta'amma dhaabbattu nama gartee ilmoo saadhaa furmaatee garaadhaa facaasee jechuudha sababaa tumichaatiin ilmoon gartee furmaatee garaa baate gumaasii barbaadu jira gumaan namni irra barbaadu jiran abdii fi obboleettii isaati zakkoon yeroo saniis hin tuminaa dhiisaa jechaan irraa dhorkaa ture amma gaa dubbiin bakka sanatti zakkoon amma yeroo furmaatiin ichi baatu jawaadee faadhaas nama gargaare maaliif gargaare duraan walii galanii amma maarra wal dhaban kaayyoo galmaan geenya jechaa turanii dubbiin dhiigaa dhufnaan zakkoonis gartee wanni bira dhaabbachuu deema jawaadee bira mee dubbii tana isin hundinuu koomentii naa barreessaa mee yaada keessan viidiyoolee isaaniitis ilaalaa turtanii hordofaa turtan
waan kanarraa waan hubattamee barreessa anammoo akka kiyyaatti mee yaada keessaniis laaleetiin murteeffadha ammoo sodaata kan qabu nin baasa awwannin barbaados keessatti dhugaadha wal dhabdeen ni jirti amma bakka tana namni gartee rakkoo tan naqe guddaan shoora abdii taphate abdii zakkoodhaas ni gani Jawaadis jalqaba ganeeti obboleettii isaa jalaa baase zakkoo jalaayis ni baase zakkoo fi gartee zakkoo jalaayis lama deebise mucaa gartee jawaadiidhaa baase achirra wal dhadhabdee jechuu amma zakkoon dubbii asii dura gartee dura roorroo gartee jawaadii irratti oofu jiru karaa itti gartee karaa itti tolchu barbaadu jira ejjennoo duraan gartee jawaadii irra fudhachuudhaaf fudhachaa tureefi tasilaa lafa kaayyate san irraa deebi'e maaf na barbaade maaf zakkoon na barbaade yoo ijoollee barbaadde kottu anaa daandii harkaasii qaba kottu yoo eessuma dhugaa taate yoo hadoodii qabaatte yoo of taatee akka dhiiraa deemte babbaaragaatis gattee sosodaachaa maarreenjiin inaasii bilbilaa kottuudha bakkaan siyaametti kanaaf daawwattoota kiyya guyyarraa wooma ajaa'ibaatii dhufa kaleessa abdiitu gartee obboleettii tiyyaanis siin ajjeesa maammee siin ajjeese jechaa ture arrammoo tanaa dhufe wallahi dubbiin bara kanaa guyyumarraan bifa jijjiirratti afaanumaa wallaalle abdiis gartee karaa itti qabnuun gartee obboleettiin tiyyaas bakka san laafin agarsiiftee silaa sossobdee gartee kana abdii kiyya maal jettee ni yaamtee beekee xiqqoo yaadhaa yeetii yaade daandiin sanis najjoo hin dandeenye mee isin hundinuu waan kanarratti yaada keessanuu bareessaa dafaa mee yaada keessan namayyuu nuuf kaayame maali halliin namayyuu waan isin dhageeme mee nu barreessaadha akkasii garuu namtichi gartee hoggaan bira dhaqee kaameeraa waraabuun itti ni isu weetaa silaa hoggaan deemu yeroo gartee bilbilee naa godhamee gartee baallama naa qabe immoo waan akkaataa gartee waan sanis kaa inshaallah mee walumaanuu garra khayruma rabbi haa godhu rabbi gartee nu cinaa rabbi haa dhaabbatu hamtuu rabbi nurraa haa qabu inshaallah waa hundaafuu rabbii jira rabbii gartee nama baasa rabbiin gartee nabi allah yusuf alayhi salaami hagoota san keessaa baase nabi allah yunusis gartee haqurxummii dukkana sadii keessaa baase inshaallah shira kana keessaa rabbi nu haa baasu dubbiin shiraan guyyumarraa wal xaxaa deemti akkasii daawwattoota keenya hanganumaa isin dhageessuu dhube waan addaati akkasii namayyuutu yaada keessan nu barreessaadha anis yaada isin naa kennitan takka anin jala deemee ilaala akkasii mee hanganumaan isin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh